Hashama harka fuuni kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa akkam turtan akkam sa'aatii kana geessan nageenyi jaalalli tokkummaan isiniif haa baay'atu. Guyyaan har'aa guyyaa addaa irratti argamna. Kabajamtoota keenyaa guyyaa har'aa immoo viidiyoo kanaan dura viidiyoolee garaagaraa waliin asirratti viidiyoo waliin ilaalaa turre. Viidiyoo ilaalchaa, viidiyoo jijjiiramaa, viidiyoota garaagaraa waliin qooddachaa turre. Guyyaa har'aa immoo ilaalcha jijjiirama osoo hin ta'in dambileen keenya biyyoota garaagaraa irratti yeroo ammaa kana akka bosonnutti adamfamanii isaanis immoo egaa wantoonni garaagaraa kabajamtootaa fi jaalatamtoonni warroonni shanan gadaa suubiif haaraa taatan subscribe share gootanii maamila keenya akka taatan abdii guddaan sin biraa qaba. Jaalatamtootaa fi kabajamtootan keenya biyyoota garaagaraa irratti yeroo ammaa kana biyyoota Saudi Arabiyaa irrattis immoo egaa yeroo ammaa kana adamsamaa jiru jechaadha. Egaa dhala namaa ta'ee biyyoota adda addaa irratti akkuma beekaa ilaalcha yookaan immoo maatii isaa jijjiiruudhaaf egaa biyyoota garaagaraa irratti qoodamnee ni jira. Kanaaf egaa mootummaan nuti yookaan immoo biyya bulcha jennee yeroo ammaa kana nuti eegaa jirru. Lammiileen keenya biyyoota garaagaraa irratti akka bosonuun bosoduun akkanattiin adamsamu jecha adamsamanii isaanis immoo biyyoota mana hidhaa keessatti warroonni kaan waggaa tokko waggaaf cinaa waggaa lama warroon ta'an jiru. Yeroo ammaa kana immoo guyyaatti adamsamanii isaanis immoo sadarkaa addaarra gahaa jiru. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya hundi keenya ija tokkoo fi harka tokkoon dhaabbannee tokkummaadhaan warroota biyya ambaa kana keessattis immoo yeroo ammaa kana mana hidhaa keessatti jechaa halkanii guyyaa achi keessatti warroonni kaan lubbuun isaanii darbee warroonni kaan immoo lubbuudhaan qabu. Silaas mootummaa maalii qabna? Kabajamtoota keenya hundi keenya biyyoota garaagaraatiif hundi keenya ija tokkoon harka tokkoon tokkummaadhaan utoo kaanee ammoo tokkorree gargaaruutu irra jiraata. Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti egaa akkuma beekamu adamsoon itti fufee jira. Guyyaa guyyaadhaan saatiidhaan itti fufee jira jechaadha. Kanaaf egaa maaliif namni tokko gaafa mana isaa yookaan immoo mana maatii isaatii irraa ba'u waa tokko jijjiiruudhaaf isaan yookaan immoo namootaaf yookaan immoo waa tokko ta'uudhaaf malee namni itti tolee biyya isaarraa gara biyyoota garaagaraan deemu jechaadha. Kanaaf egaa yeroo ammaa kanatti immoo haala fokkisiisaa irra caalaadhaan yookaan immoo yeroo ammaa kana egaa akkuma beekamu biyyoota ammas immoo itti dabalumsa maaliif yeroo tokko jechuudha warroonni kaan otoo arganiis immoo warroonni deemnus ni jirra jechaadha. Isa kana immoo sirriitti qannasuudhaan yookaan immoo gadi buusuu qabna jechaadha. Kana kan gadi buusu yoo nuti waliin taane tokkoomne. Isa kana yoon sinin jedhu egaa akkuma beekamu bidiruun biyya Jibuutii irraa gara biyya birootti imalaa jirtu ammas immoo namoota yookaan immoo namoota hedduu fudhattee galaana keessattis ammas lammiileen keenya maal ta'aa jiru uumaa jiru jechaadha. Inni kun maaliin biyya keenya keessa otoo wanti gaariin jiraate otoo hojiin jiraate biyyoota garaagaraa keessatti akkanatti lammiin keenya dhumu. Kanaaf egaa hundi keenya immoo tokko mootummaa irra jiraata. Waliin taanee mootummaa kanarratti maal gochuu qabna? Dhiibbaa uumuu. Dhiibbaanni kunis warroota mana hidhaa jiran baasee gara biyyaatti akka nu bulchu. Warroota immoo fakkeenyaaf mana hidhaan seennee dararamanii waggaa tokko waggaa lama mana hidhaa keessatti ho'ituudhaan yeroo ammaa kana hin ho'a. Waanti tokko achi keessatti hin jiru, nyaanni gahaan hin jiru, baay'ee miidhamaa jiru. Kanaaf egaa kana kan ta'u eenyudha? Nuti yoo inni jineef warri ala jiru amma isaan hin qabamnetti amma isaan hin galletti yoo nuti hin dhaabbanneef eenyutu dhaabbataaf? Kanaaf egaa waan nama gaddisiisu maaliif guyyaatti wanta nama gaddisiisu karaan dura amma immoo nama kamiyyuu hidhanii nama kamiyyuu yeroo ammaa kana wanta addaati. Maaliif warroonni kaan informationiin akka jirutti namoota kaan sirumaa warroota baqatanis immoo maal gochaa jiru jedhamee eeyyamni kennamee fira jedhanii informationiin garaagaraa kennamaa jira yeroo ammaa kana jechaadha.
amma gaa fakkeenyaaf namoonni baadiyyaa dalagatuudhaaf wantoota garaa garaatiif dalagaadha baadiyyaatti yookaan immoo baadiyyaarra deeman yeroo isaan argan kaachuu danda'u yeroo sana isaan maaliif ufan jijjiira jedhee edda baraa keessa kutee biyyoota ambaa keessa dhaqee achi immoo ta'uufi dide osoodhuma bakka isaanis edda qabanii booda gara biyya isaanii Oromiyaatti galchanii baay'ee namatti tola garuu kun hin jiru mootummaan hin jiru mootummaan ofii warroonni biyya keessaayyuu baqatanii ija isaanii jinuunfatanii biyyoota garaa ammas immoo gara biyya Saudi Arabiyaatti deemaa jiru bidiruun akkuma beekamu dheengadda haala kanaan ta'ee jira inni kun egaa maaliif utuu biyya keessa hojiin jiraate utuu mootummaan wanta gaarii hojjete kun maaliin namoonni amma kanaa irbaata qurxummii hin taanu jecha kabajamtoota keenya hundi keenya maaliif namni tokko gaafa manaa ba'u isa duraarra jijjiirameen argama maatii kootiif waata tokkoon ta'a jijjiiramee argamuun qaba jedheeti kan manaa ba'u kuni garuu hin taane biyyoota garaa garaatti lammiin keenya biyyoota inni irratti rakkanne hin jiru ta'u mootummaa qabu mootummaan maaliif keessattuu utoo mootummaan jiraate akkas hin ta'u jechaadha kanaaf yoo nuti immoo waliin taanee bira hin dhaabbanne biyyoota kana amma fakkeenyaaf amma manni hidhaa yoo dhabamaa jira jechaa jiru maaliif guyyaadhaan namoota hedduutu qabama amma maaliif hundumtuu kellaa irra taa'ee baadiyyaa keessa deemanii amma gaara keessa deemanii qabutti jiru isa kana gaafa ta'e ammas biyyatti hin galan yoo ta'e maaltu jira wanta hedduudha jechaadha kan irra ga'u maaliif kan warroota kan nyaata iyyuutti kennuu dhiisuu danda'u jechaadha kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni shanan gadaa taatan hundi keessan egaa warroonni maamila keenya hin taane maamila keenya ta'anii yeroo hundaa wal bira haa dhaabbannu yeroo hundaa maaliif keessumaa immoo warroonni biyyoota garaa garaarratti ceesifnus immoo of eeggannoo haa goonu kan irbaata qurxummii ta'u obbolaan keenya yoo haati keenya da'uu baatte yoo obboleettiin keenya yookaan immoo abbaan keenya dhachuu baate nuti tokkodha jechaadha dhiiga tokko jennee akka nuti innaasaa waa ta'an nuti waa ta'anutti ilaaluutu qabna zim jennee bakka birriidhuma laallee namoota gurguruutu nurraa osoo dhaabbate kanan siniin jechuu barbaada kanaaf egaa yeroo hundaa bira dhaabbannee warroota ammas immoo mana hidhaa keessatti akkanatti lubbuun isaanii darbaa jiru isaanis immoo gara biyyaatti akka galanii fi egaa wantoonni baay'een galaa jiru jedhu ji'a keessatti yeroo tokkitti yookaan nama 100 yookaan nama 200 fuudhanii galchaa jirra jedhu mootummaan galchaa jira garuu immoo qabatamaan wanti isaan galchaa jiran yeroo ammaa kana immoo hin jiru kanaaf egaa namni fakkeenyaaf biyya tokkoon ijaara biyya tokkoodhaaf yookaan immoo fulmaata filannoodhaaf namni qophaa'u maal gara uummataatti dhiyeesseeti fakkeenyaaf wanta gaarii uummatatti dhiyeessiteet waan gaariin hojjechaa jira wanta gaarii hojjechuuf handeema jetteeti garuu immoo wanti hojjetamaa jiru kana miti jechaadha wanti gaarii wanta hojjetamaa jiru lammiin biyyoota garaa garaa bishaanitti lagatti inni kaan junuunfatee amma kan nama dhibu fakkeenyaaf amma iddoo ro'oota tiksan galabaa keessa seenanii achi keessaa qoffuranii amma baasanitti kan gahaa jirutu jira jechaadha inni kun maaliif biyya fakkeenyaaf haa ta'u of jijjiiruudhaaf biyyaa ba'ee jira edda qabamee booda immoo gara biyya isaatti maaliif yookaan yoo fi dadhabe uummata gaafachuudhaan danda'een jiru jedhee mootummoota biyyoota garaa garaa gaafatee gara biyya isaatti hoo galchee hoo kun jiraatee otoo mootummaan jiru kana taanee jirraa jaalatamtootaa fi kabajamtoota warroonni shanan gadaadhaaf haaraa taatan sabskiraayib sheerii gootanii yeroo hundaa immoo maaliif wanta tokko bichaa irratti hin hojjennu maaliif lammiin keenya gaafa guddaam ilaalchi keenya akka jijjiiramuu fi jijjiiramni maal akka ta'ee fi kaayyoon keenyaa fi abjuun keenya maal akka ta'e irratti wanta barannu yeroo hundaa maamila shanan gadaa taatanii nu hordofuu wanta immoo nuti tolchuu qabnu yookaan immoo wanta nuti sirreessuu qabnu koomentii nu godha koomentii keessan irraa waan hedduu baranna gaafsan immoo nuti koomentii keessan irraa barannee immoo wanta gaarii wanta namaaf ta'u hojjechuu ni dandeenya galatoomaa turtii gaarii isiniif haa ta'u baay baay